qabxii magaa wanni tiisanii tarkaan fadhaa tawaa'ee direedhawaati jechuudha. Tawaa'ee direedhawaatti oggaa tarkaan fannee laala waan Oromoo tan ittiin goohanii jechuudha. Already akka amma fakkaatutti Khadii Jawaar bu'ee jira jiran. Haala qopheeffachuu jiran. Teessuma hedduutti agarreen. Simannaa beetee amma itti aanaa pirezidaantii itti aanaa Abiyyiidhatti namni fidanii dhufan xilaa hojjetaniin Tamasgeen Xuruunaa namni simatee Khadireedhaa jalaanafu Adam Faaraa jalaanafu Khadiroo taraa dabrees simannaan inni dhufne jechuudha. Taraa tanaas hin jiru. I don't know. Ati foto tana keessa waan jirutti fakkaatu. Khadiroo barbaadeetiin dhabee gaa simbolikli tabiraato duratti keessummaa dhuftu hundaa'u beetee ijoolleen dhiichisaan fiddi jechuudha. Dhiichisa Oromootiin simatanii amma immoo beetee dhiichisa Somaaleetiin fidanii jechuudha. Allamaadeedhaan fidanii mee allamaaddee kana shabboo jalqabarra sadii irraa haa'u already maal fakkaatti lafa jala baalliin dabarte fakkaatti. Already direedhaa kabochaa jiru ittuma aanaa isaan naf fakkaataa jechuudha. Itti aanaa isaati. So uummanni Oromollee hedduutti hunjarjarina Khadiroo tuttuquu kana dhiisaa wanni isaan barbaadan maali ajeesanii buusuu barbaadan. Ammoo namni beetee ummata keenya miidhu jiru miisu jiru hawama qabachuu deemu kana jechuudha. Kanallee gaa yoo itti dhiyaatan hedduullee gaa miidiyaatti waan daasoo hin fadhu afaan Oromoo ni beekaa gaa aangoodhaaf tapha kana taphataa jira. Nama beetee kaleessa Oromollee fi injee ni beekaa jechuudha. Aragaa maaliyaa Somaaliyaa uffatu malee. Gurbaa kanaas manguddoon itti dhiyaatanii at least ija walqixaatiin silaa Khadiroon Allah maraami ija walqixaatiin akka Oromoo bulchuu itti dhiyaachuun barbaachisaadha. Wanni nuti arkaa jirru ammoo waan ajaa'ibaati jechuudha. Ijoolleen teenya Oromoo ni dhadhaabbatti tadhiichuuf uummata Somaaleeti ilaala. Teenya harka dhootii jechuudha waan qalbii nama qabsu jechuudha. رئيس الوزراء كحجان I think Simanna kana Abiyyiidhaaf hungoone I think already one celebrate going to fakkaate jechuudha. Already baalli dabarsaniiti Khaaniif isaaf bira Khaanii already uummata qopheessaa jira akka uummanni fincillee Khadiroon ammoo footu itti naggadan malee namni amrii harkaa qabu itti aanaa isaati. I think saalis kottee na fakkaatti tanas maratti haga baabsinu taabiraagaa ta Keeniyaati. Embassy Kenya da dhimma beeytee gura dhaamoleedha fi lafa Oromoodhaa takannamtee fayyaadahaa isaanii gaa embassy keessatti godhanii fi walii galatti haa mootummaan ragaa ofitti baa jirti jechuudha. Jecha dhageeffachuudhaan sammuu manguddoodha ambaasaaddarri kun gabbaheetti gaa dhiifama gaafate wali nama ajaa'ibsu keessa ambaasaaddarri Keeniyaadhaatis I don't know hottee duudaa fakkaata.
gabaraanis Amaara khadreedhaa sanis beeytee haalaan jeesu jiru Amaara gara mootummaa federaalaatiin Adam Faaraa dabalatee ajandaan beeytee Oromiyaatti dalagamaa jiru kuni atiin asirratti seenaa badriidhaa jeena fakkaata guyyuma eeggatti malee guyyaa takkanii dhootii guyyuma eeggatti guyyaa takkanii dhootiidha so warra daawun jiru sanirraa dubbateeti I think PP'n beeytee harka ofiitiin galaafatamuu teessi daa'ima beeytee ibiddeerraa eegdee hin dandeenye jechuudha hanqa dhaqee gubatee iyyaas deebuutti odoo uffuu yattuun deemaa jechuudha odoo haadhanuu direedhaa haadhanuu mooyyaalee jaanuu oduma beeytee lafa baaleedhaa tulluu guulee kaan qumaana taphataniiti guyyaa takka akkuma wayyaalee sanitti wayyaaneen bar qumaar bikka hunda Oromoon usteefi hoggaanni Finfinnee harka haayita sigee jaaniin jechuudha beeytee inni Asmaraan seena jee Asmaraa miti beeytee Asmaraa dura Oromoo masaraa sittiin seeninii jennaan jechuudha yoo Oromoon harka fudhachuu diddan uummanni boqoqee jira deero parsantii 3.4 hafemma beeytee yeroo geessanii dhootiisanii akkama seenaa badriijuu sanii dubbiin laal xiqqishuma uummanni keenya eeggataa jira arra uummataa bar miseensi keetus jalaa galee janaasiima warri khaleessa beeytee sitti hirkatee hiyyummaan beeytee galchitee jirti jechuudha guyyaa afatti malee dhoohuun isaanii shakkii takka malee akkasiinuu rabbiin beeytee isa agarsiisaa hin jiru jechuudha ulamaa'otaatu irratti haasawan beeytee Fir'oonni Muusaa fi ummata isaa ari'atee jechuudha ari'atee baharatti dhufanii qissaan dheetu saniif hin gabaabsa rabbiin ummata kana ceesisee jechuudha bargaa odoo aqliin Fir'oonaa daleede achitti irra dhaabbatee toobataa jechuudha maaliif dur jittii namni bahara keessa deemaa jechuudha dhugumatti uummanni kun rabbii hojii jiranii jira dhaabbachuu qaba ammoo iigoo isaatiif irra dhaabbachuu hin feene jechuudha amala isaatiif araadatti taate beeytee irraa dhaabbachuu dideeti hoottaa seenee walakkatti nyaadhame jechuudha wayyaaninis bar waa hunda harkaa qabdi beeytee koornaadhaan dhuganii beeytee oggaa Oromoonni beeytee rabbi ceesise jala ceena jaanii nyaadhamane jechuudha Oromoo jalaa hafuu diduun tuni akkuma Fir'oonaa sanitti isa karraquu teessi Oromootummaa gubbaa jiru akkuma beeytee isan lafa faannoo moohuudhaa fi wayyaanee moohuudhaa fi Asmaraa qabachuu fi Asabirraa asooftan dubbiin asoo beeytee Asab isanumaaf hin milkoofne Oromiyaa sharasharaa Oromiyaa beeytee chirichaaroodhaan asii fi achiin dabarsitanii Anfarii kannaa Amaaraa kannaa Somaalee kannaa Asabmoo adeero tana namni isan jalaa dhaga'u hin jiru jechuudha namni isan jalaa dhaga'u hin jiru yoo diddanis beekadhu tatanarra hamtuu wanni nuuf iddoo isin jirtu jechuudha bal fixattanii bara oolwi keessanii fi maraatuun teessan toma gaafa caalu santu rahamtuudha jechuudha Oromoon waan PP'n Oromoo irra geessisuu danda'u sani orodi Oromoon arkee jira wanni biraa tafiddan jettu Nikuloona qabaatee nutti dhooftanii jechuudha sabni kuni sababar miilik nama miiliyoon 6 irraa fixee irraa fe'as gahee jechuudha saba rabbiin barakadhu jeeni bara هقا بيته تبارك الذي بيده الملك هقا جانساني وهو على كل شيء قدير فكين آيات خنا أمة أورمو راتي يتشوي أمة بيته لكم أجيفتون دبيلين هورتو يتشوي خرمات تفتيدك أبا يتشوي دليا بيته قبري سيد عبد الله سنجلتي ذاك بيته شراتو كوخيسن دائما شنيف جانتي سي يتشوي أورمو لا يا ربي تفيف موتومان جموتي دا بلسومتي بليون ميكانتاتي مليون غوتو ددبدي جوي ولي الله مليون غوتو ددبان مغالان ادريدا امتا دبشني لكوسي سالين دبل جوي امتا
أما تلبش الجوتو أكو مخاليك أكو هاجو مخالي سنجاني تري أرها جسوا جوسان ربي أبي خال أمني أنفركاسي نطفتي لك أبناء تري نما هيلودان أجيسودان درارودان إرفتوسي متي تري سببيتي ربين أعداء ساتف طلع ساتف رحمة ساتف برخاء خيس خايتوي تبارك الذي بيده الملك إبرقا ملكي ساتي يتوي بلا هيك كان تفسيره تبارك يتون بفهمته بفهمته موتومان هركا واقع جوتو موتومان هركا ربي جوتو توني بفهمته هي يتو غا موتوما چونغا بيكادو موتومان نوتي يتوي نوتي أما يونيفرسيتي غنمو بلاتو خنا ودمنا أرجيلاتي في مخافجتها في أورومورس خاك بيته كينجدامي موتوما إساسا لرا ملكي إساسا لرا تكاي تشوي ملكي إساسا كيسة تدوبا هدو من ربي برئيسي في تشوي بارو متا باهرا تشوي أمتا غناو في بيني مالي أمتا سيد نابتومي بر warri beeku ammoga ummata kana dhoysu fadhaacho walirraa dhoysaniba walirraa dhoysan adda dhoysan sila akka isaaniitiin beekadhu akka isaaniitiin maal isaniima Harargee jiru arsiin beeku jechuudha arsiin jiru tuulaban beeku ammoo dallee san cabsine keessaa baane wal barre keenyallee haga tokko wal barre inshallah rabbiin fade walii amma rakkoon teenya qabsootee nyaatu qabsoo beeytee warri darasaa hatame fakkaata jechuudha warri dabtaraadha darasaa beeytee safiinatu najjaajjaanii kitaaba tokko odoo hadiisan geenye qaraan tokko kitaaba xiqqaa tokko شيء سعيد جاني نبرسيسه سفينة النجاة توني سفينة الصلاة في صوت بلاتك كمال قبتي إيو مكاناتك وانت كيشو تكا يتوي سالين شيخة وندندان أما قبصون تينيا سفيق بيتي سفينة خطابة سفينة جانساني يتوي وخامنو خطابة سفينة جانساني مخافين بل لفنيتي شرهي بيتي بلوغ المرام برلي خوني أبو داودي في بيتي مسلمي في بخاري دا بلو بربا قبصو تينيا كيفتشو بربان نتوي وان ديتيلي قبو ساواتين خبابون دافو ديبسا قبو شري ساواتين قبصون تينيا نولجي سي برباجيس بيخم سي برباجيس بيخم سن قبضو ديرو فيه لفاسين بيتو قبصون تين نمسيتي سين بيتو واني سين بيتو مالي نمونو أجيسي أدير خاخانو أجيسي بيتي غلا غلام قرن وندوچينكا خاركا نموري ميچن نو بيتي أورمو أدمو رمتي تانا راحاسي لفتين يتلابون راحاسي نما هلكبتي ولد ديبسي لفتي يديبي فدجي يو تنغوني بلتو مجاراتشو يندنيا چوي أمّن يهودانا آماتا خمسة دي آماتا خما أفر حقف إسرائيل بيساني سن بيجمع إسرائيل جانتان انجارتنيتي هندوفينيتي بيتاون دن دنيا چوي رياليتي انتانم أمّن أورمودا أك أورمو ولد دچاني أورمياتي بك إسين هنديلان بك أخاقو كينيا لوني تتيفتي كلمة قروبان دي خادي روخي يبلي سمان غنادا چوي مرة بلي سمتا مساران غافي سكندري داتينوف غافي نانغولا غافي تينيا ممال غافي بيتي إفبرو والبرو وان كينيا برودا أوروميان تينيا بينا هي تدرا بينا برو قبل قادر بيتي هوغا مهوني خي سلامي هريرة بي أدي خسيجلو قبل دخيا يو سنكية سنس يو بيتي غافرايا خي سنكية تنبيخين هوغا ومبرا خيسا أورومون بيتي غجام خيسا إيتي يو دبي سينجلين أدي روح كمي تمسراك وفسيجلو دنديسيلا أتنك إرترو دويدورو لا ربي سني هاغلچو ويتي ورا وليغالي على غالي ربنا وقول وتوي قبصوتينيا وانت كيشو سفينة النجاة كتابة كيشا سنبلتو متي بيتي شرحي أبو داودي في بيتي تفسير قرآناتي في حديثاتي في فقيدان بيتي اجتهادا وقوني فلاسفة معنو بلتو قبلا چو بلفني نولجا epistemology دان بلتو قبلا نولجا نقبنا بيخمسا أمياناتين بيخمسا أميا غرغداناتين
بيتين يتنا سبخين خنا بيسوم سوق قبل سنة جنة أمو خابيته ورا مسارا خيسجرو ورا بيته عربا لسنة جبرسان صاحب نساني سبونسر نساني عربا ورا في جيب ورا فكين سوداف أريدا مغرفته إمامته هدته قلقلا فرشو رجوه شوي warri nugusoota araboota islaamummaa sin qaban arabummaa sin qaban wanni beeti aangoo gubbaa jirtu I don't know oromummaa isaanii sanuu takkam takkaatiin aangaluu hin dandeessu jechuudha. I think kakatanii seenan fakkaatan kakatanii akka illuminaatii namni seenutti kakatanii oromummaa ofirraa mulqanii oromoo fi oromiyaa ciccirree akka falastiin sanitti khitifnee fixnaa nuti godaanuu irra dhiisa jaanii waan kakatanii seenan fakkaatti jechuudha. Khanii lolli asmaraatti deemu moyyaalee carataadhaan Somaalee gurguruu fadhaa jechuudha. Irraan kaa'inni bara irraan kaa'inni. itti mirqaananu direedhaa tan hono dibbee kana dheeti dachi hundaa'u qalama dibee bareechee oromoo harka baasu celebrate godhaa jechuudha. Sogaa ummata akkanaati ummanni beektee maqaa keenya irra masaraa keessa jiru jechuudha. Kanaaf bilchiisaan teenyee mala dhawachuun nu barbaachisa. Ammoo gaa manguddoon teenyatuunis wanni isaan hin galin keessa amma karaa bikkee kanaan laalee jechuudha. Laal jarri isa kam godha nama kudhanteeti dhufee rabshaa si godhee waggaatti deemte beeraa fi ijoollee dasaa habbaa shan irra jaaree baandiraa dhaabee deema. Oromoon fogoo isa irraa taa'ee gaara gubbarraa gallaala baandiraa sargee waylaa batiyyara irraa fudhatanii baba adeeroo namni fudhatee jiru waan nama shan irra taa'u jira. Jarri hin jiru lakkoofsan qabu lafa guddoo sirraa fudhachuu jiru tana uummata irra qubachiisuu hin qabu jechuudha. Amma maqaa rabbiitti isanii haadhaa lafti baaleedhaa tamma isa keessaa baatan gandimma isaan jajjaaratanii jiran kuni nama 20 30 40 50 jiranii jechuudha. Ate immoo nama 120 baqatteerra beetee amata saglaffaa kee amata kurnaffaa kee roobaa fi aduu sirra baateedha. Waan bar mootummaan tisan hin barbaachiftu adeero. Namni 120 fi'attaniitu deemtee itti shahiidu. Odoo harka qullaa utti qaceeltanii beetee gaala isaatu wanni isaa fudhatee baafataa jechuudha. Because waraanni inni lafa Oromiyaa guddoo ta'e eeguu danda'u hin jiru anaa sanii bara. Hin jiru anaa sanii waraanni hin jiru bara. Hadhufee isa shororkeessee deeme bara. Uummata qubachiisee mokkam woohaa kana dhaqaatu isas bira qubadha. Bikkeen harkee jechuudha. Magaalaa bikkeerraa ama bikkee fi afdamii fi khana gaafa biraa seenaa isaa isa diifini maa jechuudha. Oromoo keessa yaasanii fixanii bara. Oromoo keessa yaasan. Nooma 50 fi 20 dhufanii yaasanii jechuudha. Inni qubata baadiraa dhaabbateeti mee karaa wanni dhawgaa mi'eessoo fi bordoddee fi ol deema dhawgaa karaa wanni awwaashteen takkana ganda xixiqqaa tokko nagare haa baadiraa qabu. Baduu haa ganda sanii fi Oromiyaan harkaa fudhamtee ettee boochaayee jechuudha. Waa kan takka yaasuu hin dandeessani. Rakkoon jiru isan baandiraa saniitu ammallee beetee gaafa harma muraasanii baandiraa isa isan garsiisanii harkaa fi harma isan irraa muranii jechuudha. So baandiraa san dhaabbannaan isan teessanii boochamas. Waan keessan deemaa deebifadha jechuudha. Waan keessan itti qaceeltanuu harka qullaa odootti sossootanii deeffachuu dandeessan. Irra guddaa amaluma keessan lafa teessan san dhookku jira jechuudha. Amala keessan. Hero khabajan mootummaa maarree nu haa gootu maarishoo nu haa gootu beetee dhiifa guddaa naa godha bikka birarraa namni dhufee lafa tana isanii deebisu hin jiru. Mee qoradha deemaa laala gandoota isan irraa baqatta kana hundaa'u beetee nama 20 30 sharaa waxxaratanii taa'u jiranii jechuudha. I think dubbii hubannoo dhabuudhaati jaarmeeni keenyaas beekadhu bakka silaa ummata keenyatti gootomsuu qabu ummata keenya jaaruutti qabu tanaa jechuudha. Arra silaa achi keessa namni siyaasa beeku namni waraana beeku jiraatee boha wanni tun beetee lafa teenya xiyyaa qaran xiyyaadhaan adeemuu takkaa beekadhu. Boha waan dubbiin
shara habbaa shanii fudhan baandiraan bira dhaabbatu kana atiin halkan tokko buqqoftanii fixuu dandeessanii jechuudha. Dachiin guddoon liiban qabatan san gubbaa Somaalee meeqaatu taa'u jira. Kanaas rabbi sanaa hubachiisu meegaa dhaamsa guddoo tanaa dhageeffanneeti atiin tarumaa walitti dhaammannaa sagantaa fixannu dhaamsa obboleen kiyyaa kana dhageeffadhaa. Bika irratti itti guutaa bika dogoggoree sirreessaa aga qophii tana fakkaattu walitti dachaanutti dhaamsa obboleen keenyaa kanaan nagaa waaqa isa dhaamna. Thank you.